Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee kopheen qixxeessuuf luka hin muran. Mo'uu jechuun tokkoffaa bahuu qofa osoo hin taane jijjiiramas argamsiisuudha. Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane barumsi nama keessa darbuudha. Barumsa barattee yoo qoramte jireenya immoo qoramtee baratta. Nama si sobu wajjin gammaddee kolfuurra nama dhugaa sitti himu wajjin gadditee boo'uu sii wayya. Namni carraa gaarii qabu osoo bishaan galaanaa keessatti darbataniiyyuu qurxummii afaanitti qabatee keessaa ba'a. Obsi guddaan dhagaa yoo affeelu aariin xinnoon immoo bishaan bobeessiti. Yeroo tokko tokko gammachuun guyyaa tokkoo gata waggaa tokkootti jijjiirama. Nama kabajuun mallattoo sodaa yookaan lugnummaa osoo hin taane bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduuti. Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaaliidhaan shaakala ati taasiftu keessatti kufaatiiwwan si mudatan kufaatii osoo hin taane akeektuu galma gahinsa yaalii keeti. Addunyaa kana irratti harreen akka namaatti yaadu jiraatu baatus namni akka harreetti yaadu hin dhabamu. Akka addunyaatti yaadi akka naannootti hojjedhu. Dhalli namaa wanta haaraa argannoodhaan yoo uumu yookaan yoo kalaqu kan nama gammachiisu yoo ta'u garuu ofii isaatii uumamuu yookaan kalaqamuu yoo irraanfatu immoo kan nama gaddisiisudha. Kan nama qaanessu ba'aa guddaa sammuu irratti baachuu osoo hin taane sammuu hin yaadne baachuudha. Yeroo rakkoo wayii si mudate rakkoo si mudate saniif yaaduu osoo hin taane akkaataa rakkoo si mudate san keessaa itti baatu yaaduu qabda. Osoo dhugaan kophee hin godhatiin dharti addunyaa naannofti. Mucucaattee dugdaan yoo kufte balleessaan kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u balleessaa kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti hafteedha. Wal beekuu irra walii beekuu wayya. Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin baasu. Sareen yeroo hunda duttu akka hin barmatamne of gooti. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Irra caalaatti kan dinqisiifatamuu qabu namoota addeessarra qubatan osoo hin taane namoota akkaataa isaan addeessarra ittiin qubatan barsiisanidha. Addunyaan kun sirraa waan tokko eegdi waan ta'eef waan gaarii tokko hojjedhuu darbe.
kaayyoo fi galmaan gaachuuf dhama'uun har'aaf dhandhammiisa kurraawaadha malee boru firii fi dhandhammiisa mi'aawaadha. Nama shakkitu hin miindeessiin, yoo miindeessite hin shakkiin. Wanti calaqqisu hundi warqii sitti hin fakkaatiin. Jiraachuuf nyaadhu malee nyaachuuf hin jiraatiin. Waggaatti jiruu dabali malee jirutti waggaan dabaliin. Riqicha muka tokko irra osoo hin bahin dura gorora al tokko liqimsi. Balballi carraa al takka yoo si jalaa cufamte, yoo ati abdii kutachuu baatte kan biraa siif banamti.